Ashama hordoftoota maatii chaanaalii kanaa akkam fayyaa keessanii jirtu galata rabbii ammas deebi'ee dhufee jira viidiyoo tokko qabadhee jechuudha. Viidiyoo baay'ee nama ajaa'ibu viidiyoo baay'ee sigaatii namatti ta'u jechuudha. Isaan qabadhee dhufee jira. Namoonni amma kallattii chaanaalii keenyaatti dhuftan caalaan jedhama. Chaanaalii kanaaf haaraa tanan please subscribe godhaa maatii keenyaatti dabalamaa sana malees viidiyoo kana like gochuudhaan nu gargaaraan isiniin jira. Egaa viidiyoo kana gubbaatti jechuudha keessattuu waa'ee ijoollee mana madaamii jirtan jechuudha. Ijoollee mana madaamii jirtanii waa'ee kaameraa wal qabate jechuudha. Kaameraa dhoksaadhaan waraabamuu, kaameraa viidiyoo dhoksaadhaan waraabamuu maal hojjechaa jira, ijoolleen keenya maal ta'aa jiran isa jedhu viidiyoo kana keessatti argattu hanga dhumaa ilaalaa isiniin jedha. Mee sagalee nama tokko isin dhageessisee achi booda waanta jiru walitti himnaan isiniin jedha. ምንም የሚቀረኝ ነገር የለም። በቃ የሆነ በዝም ብሎ ማሰብ በቃ ሳየው ደግሞ ያንን ፈቶ ያሳየኝ ራሱ በምን አይነት መልክ እንደሆነ ያኔ ሰው ቢያስቀይመኝም ካለፈ በኋላ ቂም አልይዝም። ጭራሽ እረሳዋለሁ። የፈለገ ብንጣላ እረሳዋለሁ እንጂ ቂም የሚባል ነገር አልይዝም። ከዛ በኋላ ቂም ያስቆም አልያዝኩም ፊቴ ግን መቼም አይፈታም። እዛ ቤት ላይ አንድ ቀን እንደውም ስስቅ አይተውኝ አያውቁም። ባይሆን ልጆች ህፃን ልጅ ካገኘው እስቃለሁ። ከዛ ህፃኖቹን ይዤ ስስቅ ምናምን ነገር ሴትዮ ግን ደስ አይላትም። ስራ ስሰራ ብቻ ነበረ የምትፈልገው። ያን የእሷ ልጆች አይደሉም የልጇ ልጆች ናቸው። በቃ ስራ ስሪ ያንቺ ልጆች አይመለከትሽም ምናምን ነገር ትለኛለች። እሺ እኔ ግን ያኔ ልጅ ደግሞ አይተሽ ትስቂያለሽ። በቃ እና ልጇ አንድ ቀን የእሷ ልጅ ማለት ነው አስፋልት ላይ መግቢያው ትንሽ ናት። ያኔ መኪናው ሲከፈት ትልቅ ነው፣ መግቢያው ግን ትንሽ ያለችው። ከዛ መግቢያው ላይ ቁጭ አለበት። ከዛ እኔ ደግሞ የሆነ እቃ አምጥቼ ከሆነ ቦታ ተመልሼ ደግሞ ስመጣ ይሄን ፈቶ እዩ አለኝ። አንገቷ አይታይም፣ ራቆቱ ነው። ሳየው ደግሞ የሰው ራቆት፣ የሴት ልጅ ራቆት ምን ያደርግልሃል? እንደዚህ አይነት ፈቶች አትይ፣ ምን ያደርግልሃል አልኩት። እኔ ይሄ የማን ማለት ዝም አለኝና እሺ በቃ ሌላ ላሳይሽ አለና ደግሞ ብሎ ነው። ጫማው ደግሞ የኔ ነው፣ እሱንም ሽቶ ሆኜ ነው። ከዛ ይህ እስከነ ጫማው አሳየኝ። አላወቁትም በጭራሽ አላሰብኩትም። እኔ ደግሞ ወላሂ ቀጥ ባርገሽ አንቺ እንደዚህ ነሽ ብለሽ ካልነገርሽኝ እኔ በዙሪያ ጥምደት በፍጹም አይገባኝም። ከዛ ይሄ እስከነ ጫማው ደግሞ ሲያሳየኝ ይሄ እኔ እንዴት አውቃለሁኝ? እኔ የራስህ ንገረኝ እንጂ በምን አውቃለሁኝ አልኩት። እኔ በምን እለያለሁ? ያኔ ጣንቋ አይደለሁም፣ ምን እውነትም በምን እለያለሁ? ከዛ በኋላ እስከነ ፊቱ ያሳየኛል። ይሄ እኮ ማለት እስከነ ፊቱ ሳያሳየኝ በፊት ይሄ እኮ ያንቺ ነው አለኝ። በፍጹም ሊሆን አይችልም፣ እንዴት አድርገህ አግኝተህ የኔን ምናምን ነገር አልኩት። ከዛ በኋላ ኧረ ብዙ አሳይሻለሁኝ አለኝ። እሺ ችግር የለውም አሳየኝ አልኩት። ከዛ እስከነ አንገቱ ደግሞ ያኔ ውሃ እየደፋሁ እየታጠብኩኝ ሽንት ቤት ውስጥ ትሸኛል ትጠቀማያለሽ፣ ስንት ነገሮች አሉ። እኔ እኮ ይሄ ማለቱ እኮ የራሱ ጉዳይ፣ ከፈለገ ማየት ካሰኘው አንደኛ እሱ ከእናቱ ማፀን የወጣው የኔ አዲስ አይደለም ለማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ እህት አለችው። እኔም አልኩት እኮ አንተ እኮ እህት አለህ ከእናትህ ማፀን የወጣው እንጂ ከሰማይ አልወደቀም፣ ከመሬት አልበቀለም፣ ከእናቱ ማፀን ነው የወጣው እሱ። ስለዚህ የኔ ቢያይ ደግሞ maal jettin intalli kun jechuudha. Namoonni afaan Amaariffaan dhageenyeef jechuudha. Maal ta'e jalqaba intalli kun homaan beektu waa'ee mucaan ishee jechuudha. Mucaan madaamii ishee dhoksee waraabira. Shinti beetii keessattis haa ta'u kana shaaworii keessattis haa ta'u dhoksee waraabira. Achi booda maal jedhaan intala kana waameeti suuraa itti agarsiisa. Suuraa mormaa oliin qabu mormaa gadi jechuudha. Kamashiiti suurii intalittiin hin beekne maal sii godha kana suuraan kun akkasitti fuutee maal sii godha jettiini. Achi booda ammallee hin beekne jedheeni achi booda mee suuraa biraa sitti agarsiisu jedhaan ammallee kanaa ol muree asii gadi caammaa ishee wajjin agarsiisa jechuudha. Kuni amma kan eessatti waraabame kan shinti beetii keessatti waraabame mana fincaanii keessatti kan dhoksamee waraabamedha jechuudha. Fakkeenyaaf hin jira miti mana fincaanii keessatti meeshaan achi keessatti dhiqachuu hin jira, bakka itti wanta rifeensa itti tolfatan iddoo sana jira, achitti dhoksee waraabee fakkaata. Maal jedhaani ammallee hin beekne jedhaani kana suuraa asii gadi ammas caammaa ishee wajjin agarsiisa. Ammallee naan galleetti intalittiin caammaan kan ishee ta'uu isaa beekteetti garuu naaf hin galle jettiini. Ammas deebi'ee qo'ee suuraa baay'een qaba sitti agarsiisa jedheeni suuraa ishee hundayyuu waan ishee wajjin gochaa turte wajjin itti agarsiisa jechuudha. Eega sanii maal jettiini maaliif na waraabdi maal si godha kuni
nama akkamiiti ati akkamitti sammuudhaaf yaanne yoo haadha kee keessa dhalatte haati keessa waaman ani qabu qabdi haadha kee keessa dhalatte haati keessa waaman godhu gochi kanaaf maaf na waraabde jettiini lakki qaama saalaa kee laaluun barbaada yoo naa jette maal gocha suuraa na kaasta bakka erga si kajeelchise sittan agarsiisa anuun jedheen jetti. ሰው እያየሽ መሽናት ይከብዳል። ግን እንዴት ያኔ በቃ ጥንቃቄ ለማድረግ ያክል ለሌሎች እህቶች ቢያንስ እንድታስተላልፊ ነው የምፈልገው። ብዙ ቦታ ላይ ደግሞ በማታስቢው ነገርና በማትጠብቂው ነገር ትፈተኛለሽ። ሆኖም ደግሞ በጣም ይከብዳል። እኔ እዛ ቤት አልቅሼ በማልቀስ ሰው አይን የሚፈስ ነገር ቢሆን ያው አይኔ ይፈስ ነበረ። ለሰዎቹም እኮ እንዳልናገር አስሮ ያዘኝ። ምን ይለኛል? አንቺን እኮ እኔ እንደፈለኩኝ ባደርግሽ እየተቀነባበረበት ያሳየኛል። እሱና እኔ አብረን እንደተኛን እኔ ስታጠብ dhageessan miti amma fakkeenyaaf amma ishiin mana sanitti keessatti boo'ee tan jiraachaa jira guyyaa sana akkasumaan hin boohaa olee kanaaf erga sanii himachuudhaaf illee naaf hin taane maalidhaaf ani amma ediitii kana akka barbaade godhee jechuudha jedhaan mucicha jedhaani akka viidiyoo kee kana akka barbaade godhee akka waan ani si wajjin ciisnee wayititti akka waan ani si waan saalaa wajjin hojjennee wayitittan gochuu danda'a kanaaf na himattis na himachuu baattis osoo himachuu baattis wayyaa ani kana caalaa akka ati kana caalaa maraatuun si godha jedhaani kanaaf maal gochuu qabdu keessattuu mana fincaanii yogguu deemtan mana fincaanii keessa waa baay'eetu jira mana fincaanii keessa wanta irraa itti bobba'antu jira achi jala kaameraan kaa'amuu danda'a bishaan jala kaameraan kaa'amuu danda'a kaameraa gurguddaa miti fakkeenyaaf kaameraa xixiqqaan jira miti bifa saniin waraabanii booda ittiin si sodaachisu sana malees gurguraachuun jira jechuudha sana malees wantoo keessa shaaworii keessa jechuudha shaaworii keessatti kaameraan bakka hedduu kaa'ama maabiraatii keessa kaameraan hin kaa'ama wanto ampuulii keessa jechuudha ampuulii isuma gadhiifu kana keessa arguu dhabuu dandeessaati amma yeroo sanitti akkuma barbaade ta'uu malee dhiqachuu dhaquu malee yookaanis immoo mana fincaanii itti fayyadamuu dhaquu malee homaa arguu dhabuu dandeessa jechuudha. Kanaaf shamarran keenya mana arabaa jirtan keessattuu mana dargaggeessaa jirtan sana malees immoo mana abbaan manaa ishee walitti dhufna siin jedhee yookaanis immoo waa'ee jaalalaa si gaafate lakkiin barbaadu jetteen waan akkasii yoo jiraate jechuudha kana sirriitti of eeguu qabdu kana sirriitti of eeguu qabdu keessattuu mana dargaggeessaa jirtu taanaan baay'ee of eeguu qabdu maalidhaa fi jalqaba si waraabee booda sitti agarsiisee yegiddee ati na wajjin ciisuu qabda yegiddee ati na jaallachuu qabda siin jechuu danda'a waan ta'eef yogguu mana fincaanii deemtan iddoo teessan hundatti iddoo wanta dhokataadha jettanii yaaddan hundatti iddoo meeshaa jala jechuudha sana malees immoo sooftiiwwan bakka jiranitti kaameraa wanta jiru achi keessa erga fattashtanii booda mana fincaaniitti fayyadamuu qabdu sana malees immoo shaaworii keessatti akkuma laaltan ampuulii jala laaluu qabdu sana malees wantuu bishaan gadi buusu kana jala taa'uu danda'a kaameraa xixiqqoo waan ta'eef jechuudha yookaanis immoo kaameraa kana girgiddaadhaan wal fakkaatti laxafamuu dandeessu jechuudha kanaaf akka of eegdan asumaan dhaamsa kun dabarsa isiniin jedha hordoftoota keenya baay'ee of eeguu qabdu ijoolleen hedduun isaanii bifa kanaan viidiyoon isaanii gurguramaa jira qullaa isaanii jechuudha qullaa gurguruun immoo isaaniif qullaa gurguruun baay'ee gati qabeessa ta'a isiniin nagadachuun baay'ee gati qabeessa ta'uu dureessa ta'u jechuudha viidiyoo keessanii viidiyoo qullaa keessanii dureessa ta'u ati osoo wanta hin beeknetti nagahaa maqaan kan keessi bahadaa nagaan iji namaas ilaala jechuudha kanaaf bakka fayyadamtanitti bakka teessanitti bakka maal gootanitti hundattuu jechuudha biyya keenya osoo ta'e biyya keenya kaameraa akkasitti argamee waraabuu hin danda'u amma garuu biyya faranjii keessa jirtu biyya warra sammuudhaan guddatan keessa jirtu jechuudha kanaaf of eeguu qabdu sirriitti of eeguu qabdu jechuudha wanta hojjetan keessatti wanta nyaatan keessatti wanta deemtan bakka deemtan keessatti kaameraa of eeguu qabdu even wanta biraamiti ciisicha iddoo ciisicha keessanii keessatti jechuudha akkam barbaadeen ta'a jechuun dandeessu dhuksanii mana kee galchuu danda'u jechuudha dhuksanii fuullee wantoonni jira miti maskootirra kaa'uu danda'u jechuudha otoo ati hin beekini ati akkuma durii sana manni koo fayyaadha jettee seenuu dandeessa jechuudha kanaaf wanta akkasii mana keessan fattashaatoo mana keessan maal akka jiru shintibeetii keessa maal akka jiru fayyada laalaatoo sana malees immoo shaaworii keessa maal akka jiru kushiinaa keessa maal akka jiru fayyada erga laaltanii booda akka barbaadan ta'uu dandeessu sinin jedhaa viidiyoo qabadhee dhufe kana hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa naa tura viidiyoo kana immoo laayikii godhaa fayyanaa ta'a baay